kabajamtoota abbootii gadaa hundaa ol immoo kabajamtoota miseensota fi abbaa waldaa Coffee Union kana baga guyyaa eebba warshaa waankoo isiniin ga'ee baga injifattanii baga abbaa warshaa taatan. Biyya keenya keessatti qonnaan bulaan horsiisee bulaan keenya abbaa waa hundaa ta'e utuu jiru akkaataatti hojjennee fi akkaataatti hogganne irraa kan ka'e hojjetee dadhabee dafqee waan isaaf malu argachuudhaaf hin carroomne. Kun immoo oomishaaf oomishtummaan akka hin guddanne jireenyi uummata biyya keenyaa akka hin fooyyofne biyyi keenya akka of hin dandeenye taasisee jira. Qonnaan bulaan akka hin fayyadamne horsiisee bulaan akka hin fayyadamne gochuu jechuun biyya akka hin fayyadamne biyya akka of hin dandeenye gochuu jechuudha. Dallaalotaa fi daldaltoota muraasaaf jedhamee qonnaan bulaaf horsiisee bulaan akka hin fayyadamne gochuu jechuun biyya akka hin fayyadamne biyya akka of hin dandeenye biyyi nyaata akka hin bulle gochuu jechuudha. Qonnaan bulaan horsiisee bulaan amma dafqee fi amma dadhabe yoo fayyadamuu dadhabe deebisee oomishuu hin danda'u. Sababni isaa jannata galuufi miti kan oomishu bu'aatti argachuuf ittiin jiraachuudhaaf oomisha. Ittiin jiraachuu fi bu'aa argachuudhaaf kan oomishu sanirraa immoo bu'aa gaarii argachuutu irra jiraata. Gama kanaan hojiin gara mootummaa naannoo Oromiyaatiinis waldaa hojii gamtaatiinis akka waliigalaatti amma yoonaa hojjetame baay'ee laafadha. Laafaa waan ta'eef oomisha qonnaa lafa kana hundootu qabnu bishaan kana hundootu qabnu qilleensa mijataatu qabnu oomisha qonnaa biyya alaatti kan finnuuf. Oomisha kana hundootu oomishnu qonnaan bulaan keenya hiyyummaa keessa kan jiraachaa jiruuf. Kanaaf kallattiin mootummaa nama qabatee hojjechaa jiru mootummaa federaalaa ministeeraa keenya Dr. Abiy irraa kaasee kallattiin hordofamaa jiru akkam gooneetu qonnaan bulaa horsiisee bulaan keenya amma dadhabbii isaa akka fayyadamu gochuu dandeenyadha. Isa keessatti gahee bakka bu'ummaa kan hin qabne waldaa hojii gamtaadhaan ijaaramudha. Waldaan hojii gamtaa amma yoonaa akkaataan itti deemaa jirru baay'ee tirataadha. Hojiilee amma yoonaa fi bu'aa amma yoonaa arganne akka injifannootti yoo kaasne rakkoo guddaa keessa jirra. Amma kan irratti argamnu kun baay'ee xiqqaadha. Dinagdee biyya kanaa yoo xiqqaate 50% fi isaa ol waldaan hojii gamtaa akka to'atu gochuu danda'u nurra jiraata. Isa yoo goone qofadha qonnaan bulaa horsiisee bulaan dinagdeen biyya keenyaa dinagdee of danda'u gochuu kan dandeenyu. Yoo kaanii hirkatummaarraa bilisa ba'uu hin dandeenyu. Yoo kaanii uummata bal'aa fayyadamaa gochuu hin dandeenyu. Kanaafuu waldaa hojii gamtaa sadarkaadhaan cimsinee qonnaan bulaan waldaa bu'uura irraa kaasee ijaaramee dinagdee biyya kanaa 50% fi isaa ol akka inni to'achuu danda'u. Dinagdeen bal'inaan waldaa hojii gamtaa irratti akka bu'uureffamuu danda'u gochuun dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuuti. Dhimma qonna keenya milkeessuu dhabuuti. Dhimma jijjiirama badhaadhina sadarkaa maatiitti badhaadhina sadarkaa biyyaatti milkeessuu dhabuuti jecha. Kanaafuu xiyyeeffannoon waldaalee hojii gamtaatiif kennamaa jiru sadarkaa kanatti kan ilaalamu irra jiraatu. Mootummaan naannoo Oromiyaa waldaa hojii gamtaatiif qonnaan bulaa horsiisee bulaa keenyaaf jecha wanti inni hin jijjiirre hin jiru. Seera haa ta'u, nama haa ta'u, poolisii haa ta'u, sirna haa ta'u kanaaf hin ta'u taanaan hin jijjiiramaa jechaadha. Kun beekamutu irra jiraata. Waldaalee hojii gamtaa keenya jijjiirree cimsinee qonnaan bulaan keenya kan itti murteessu qonnaan bulaan keenya kan irraa fayyadamu oogoone waan baay'ee jijjiiruu dandeenya. Kanaaf dhimmoota kanarratti fudhataan hundayyuu bu'uura irraa hiikuu danda'u nurra jiraata. Bu'uura irraa hiikaa qonnaan bulaan akka irraa fayyadamu gochuu danda'u nurra jiraata. Waldaalee hojii gamtaatiin yoo xiqqaate qonnaan bulaan keenya yeroo hunda kan madaaluu qabu waan afur waldaaleen bu'uura irraa kaasanii amma federeeshiniitti jiran waan afur mirkaneessuu danda'u irra jiraata. Inni tokkoffaa fi inni jalqabaa qonnaan bulaadhaaf bu'aa dabalataa fiduu qabu. Kan daldalaa fiduu irra caala kan gabaa fiduu caala waldaaleen bu'aa dabalataa bu'aa caalmaa fiduu danda'u irra jiraata. Waldaan bu'aa caalmaa finne waldaa miti. Bu'aa caalmaa fiduudhaaf immoo mootummaan naannoo Oromiyaa faayinaansii dhiyeessuu irraa kaasee haga gabaa sadarkaa biyyaatti jiru
sadarkaa Finfinneetti iddoowwan gurgurtaa qopheessuu dabalatee waan kanaaf tajaajilu hunda mijeessaa jira jechuudha. Kanaaf waldaalee bu'uurarraa kaastanii kan sin gaafattan bu'aa dabalataa meeqa fiddeedha waggaatti? Tokkoffaan kan. Lammaffaan waldaaleen bu'uuraa irraa kaasee amma federeeshiniitti jiran sona dabaluu qabu oomisha qonnaa irratti. Akkuma har'a asitti waan koodhaan sonatti dabalaa jirru oomisha hunda irratti iyyuu sonni dabalamuu tura jiraata. Sonni yoo dabalame malee oomishti qonnaa keenya dorgomaa ta'uu hin danda'u. Sona yoo daballe bu'aan keenya ammasuma dabala. Industirii faana yoo walitti hidhe ammasuma abbaan qabeenyummaa keenya mirkanaa deema. Lammaffaan kana. Sadaffaan waldaaleen hojii gamtaa fi amma federeeshiniitti jiran oomishni akka dabalamu hojii eksteenshinii hojjechuu qabu. Sanyii gaarii dhiyeessuudhaan, leenjii qonnaan bulaadhaaf kennuudhaan, teknooloojiiwwan oomisha jajjabeessan dhiyeessuudhaan xaa'oo irratti, qoricha aramaa irratti, kombaayineroota, tiraaktaroota dhiyeessuudhaan akka oomishti dabalu gochuu danda'u irra jiraata. Oomisha gabaatti baasan sana dabalamee akka deebi'ee bu'aa fidu irratti akka invest ta'u gochuu danda'u irra jiraata jechuudha. Arfaffaan waldaalee bu'uurarraa amma federeeshiniitti kan jiran jireenya qonnaan bulaa ammayyeessuu qabu. Faayinaansii dhiyeessuudhaan ammayyeessuu qabu. Haala jireenya isaa fooyyessuu danda'u irra jiraata. Qonnaan bulaan, horsee bulaan akka jireenya fooyya'aa jiraatu haala mijataa uumuu giddugala ammayyummaa ta'utu irra jiraata jechuudha. Kanaafuu waldaa bu'uurarraa kaasee hojii gaggeessitoonni jiran boordiiwwan sadarkaadhaan jirtan kanarratti xiyyeeffattanii sirriitti hojjechuutu irra jiraata. Qonnaan bulaan miseensi waldaa bu'uuraa ta'es mirga isaatiif akka manaajimentii fi boordiin waldaalee jiran hundumtuu kan akka hojjetan dirqisiisuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Hooggansi kana hin goone, boordiin kana hin goone, amma naannootti hooggantoonni jiru kana gochuu hin dandeenyu taanaan jireenya qonnaan bulaa jijjiiruu hin dandeenyu. Amma fee oomishaaf oomishtummaa dabalaa yoo oollee bullee qonnaan bulaan gita kanaan gitoota arfan amma kaasi kanaan dorgomaa akka ta'u hin goonu taanaan faayidaa tokkoyyuu qabaachuu hin danda'u. Ammas qonnaan bulaan oomishee kan biraa irratti rarra'a jechuudha. Isa kanaaf immoo mootummaa naannoo Oromiyaa, caasaan mootummaa naannoo Oromiyaa gandaa amma naannootti jiru, mootummaa federaalaa, mootummaa keessanii sirriitti dhimma itti ba'uu kanarraa gargaaramuu danda'u irra jiraata. Fakkeenyaaf magaalota Oromiyaa keessatti argaman giddugala gabaa haa ta'u, warshaa haa ta'u, waan barbaaddaniif yookaan mana kuusaa haa ta'u lafti hin barbaachisa taanaan waldaalee bu'uuratiif mootummaan naannoo Oromiyaa liizirraa bilisa dhiyeessuudhaaf murteessee jira. Kanaan itti gargaaramuu danda'u irra jiraata jechuudha. Hooggansi raawwataan kana raawwachiisu aana irra jira taanaan, godina irra jira taanaan, naannoo irra jira taanaan itti gaafatamaa jechuudha. Waldaalee keenya caalmaatti impaawar gochuu danda'u irra jiraata. Gatiin taane daldalaa isinitti fidu jiraannaan, daldalaa isinitti fidu jiraannaan tarkaanfii irratti fudhachuutu irra jiraata. Seeranis kan biraatiinis hin barbaachisu waan ta'eef. Waajirri mootummaa, instituushinii mootummaan ijaare qonnaan bulaa keenya fayyadaan jiru taanaan waa tokko nuuf hin godhu. Fakkeenyaaf sin ECX irraa alatti buna daldaluu qabnaa jennaan eeyyamamuu qaba. Sin caalamaa eenyutu waa'ee gabicha beeka. Sin hin fayyadu taanaan ECX keessatti maaliif daldaltu? Kanaafuu karaa waldaatiin ijaaramtanii waan sin dhiibdan hunda milkeessuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa, mootummaan federaalaa qophaa'aadha. Isin garuu caalmatti gurmooftanii mirga keessaniif caalmatti qabsaa'uu danda'u irra jiraata. Kana yoo goone yeroo gabaabaa keessatti jireenya qonnaan bulaa keenya jijjiiruu dandeenya. Kana yoo goone biyyi keenya oomisha qonnaatiin akka isheen of dandeessu gochuu dandeenya. Otoo qonnaan bulaa fayyadamaan godhin, otoo horsee bulaa fayyadamaan godhin Itoophiyaa oomisha qonnaatiin qonnaan of dandeessisuun hin danda'amu. Abadan hin danda'amu. Abbicha cunqursaa biyya ol kaasuun hin danda'amu. Abbichi sadarkaa isa gituutti akka inni taphatu haala mijeessuun, sadarkaa inni isa gituutti akka inni fayyadamaa ta'u gochuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf immoo mootummaan naannoo Oromiyaa akka sila kaasetti seera haa ta'u, hojimaata haa ta'u, nama haa ta'u, kanaaf wanti hin gitu jira taanaan sirreessuudhaaf, tarkaanfii fudhachuudhaaf, waan haaraa waldaalee fidan hojiitti hiikuudhaaf qophaa'aadha.
isa kanaaf garuu sin caalmatti abbaan dhimmaa sin waan ta'eef caalmatti qabsaa'u hojjechuu danda'u sin irra jiraata. Buna irratti yuuniyeeniin kun federeeshiniin kun hojiin inni jalqabe hojii guddaadha. Hojii bal'aa hojjechaa dhufeera. Garuu ammas buna alatti ergamurraa wal bira qabnee yeroo laallu geessin qabdan baay'ee xiqqaadha. Buna sin oomishaa garuu humna alatti erguu keessan ammas baay'ee muraasa. Caalmatti bunni sin harka jira waan ta'eef alatti erguu qabdu. Sona dabaluudhaaf amma waan kun har'a eebbifame kunis carraa guddaa uumu. Akkuma sila ittaanaa gaggeessaan kaase gatiin kiiloo tokko irratti bunni sonni itti dabalamee fi hin dabalamne qabu kana sirreessuudhaaf carraa guddaa uumu. Kana gochuudhaaf garuu abdii kutanaa tokko malee halkanii guyyaa qulqullinaan akka oomishamu qulqullinaan bu'aan barbaadamu akka dhufu hojjechuu barbaachisa. Hooggansi boordiin federeeshinii kana hooggansi warshaa kana fi federeeshinii of eeggannoo cimaadhaan imaanaatti kenname hojiitti hiikuu danda'u tura jiraata. Bu'aa waggaa waggaatti dabaluu qaba. Amma bu'aan keessan waggaa tokko ol ka'a waggaa biraa immoo gadi bu'a. Maaliif? Amma isin alatti ekspoortii gootan waggaa tokko ol ka'a waggaa biraa gadi bu'a. Maaliif? Kana hooggansi deebisuu qaba. Miseensi waldaa deebisuu tura jiraata. Waldaaleen bu'uuraa sadarkaadhaan jirtan deebisuu qabdu. Kanaafuu xiyyeeffattanii akkaataa amma jalqabame kanatti alergee irrattis sonatti dabaluu irrattis federeeshiniin kun cimaa deema taanaan qonnaan bulaan keenya buna oomishu caalmatti fayyadamaa ta'uu danda'a jechuudha. Mootummaan naannoo maallaqa ramadee biqiltuu filatamaa ta'e qonnaan bulaadhaaf barreen gaddaa bal'inaan dhiyeessaa baranas bal'inaan dhiyeessaa kan waggaa waggaadhaan itti fufu. Buna gamashaa jirtu isaaf guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Buna dulloome buna haaraadhaan bakka buusaa deemnu nurra jiraata. Buna haaraa bakka buusnu sana immoo haala ammayyaa ta'een buna jallisiidhaan karaa oomishuutti waggaa waggaadhaan oomisha wal qixxaata akka nu kennu gochuutti qulqullinaan buna funaanuu miicuun kun hundumtu ammayyaa deemuu danda'u irra jiraata. Kana goona taanaan akka amma addunyaa irratti buna keenyaan kaan duroomee kaan itti qonnaan bulaan keenya itti miidhamaa dhufe boqonnaa salphifamaa deemaa jechaadha. Humni dorgomummaa keenya hin cimaa jechaadha. Isa cimsuudhaaf waldaa hojii gamtaa bu'uurarraa kaastanii haga federeeshiniitti jiru akka sirriitti cimsitan hooggansa isaa akka sirriitti cimsitan boordiin akka sirriitti cimu xiyyeeffannoo kennitanii akka irratti hojjettan asumaan dhaamsa koo dabarsaa warri warshaan kun akka haala kanaan akka lafa qabatu gumaacha olaanaa gootan maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Garuu akkuma sila ka'aa turetti waan amma yoonaa hojjetameen itti quufaa jirtu taanaan rakkoo hammaataa keessa jirtu. Amma yoonaa hojiin hojjenne parsantii 5 hojjenne amma yoonaa potenshaala Oromiyaa keessa jiru potenshaala qonnarra jiru qonnaan bulaa horsee bulaan keenya sadarkaa inni fayyadamuu qaburraa afaan innaa wal bira qabnee madaallu waanta hojjenne baay'ee xiqqaadha. Jabaannee yoo hojjenne carraan addunyaarra jiru carraan biyya keenya keessa jiru carraan ollaawwan keenya keessa jiru baay'ee guddaadha. Kana jabaannee kallattii maraan akka sila obbo Dhaabaan kaase kan Jimaas kan Horiis hunda irratti iyyuu waldaalee yoo cimsinee deemne caalmatti qonnaan bulaa keenya fayyadamaa gochaa qonni keenya immoo bu'aa caalmaa akka fidu sharafa biyya alaa caalmaa akka fidu isaan immoo jireenya qonnaan bulaa fi biyya keenya akka jijjiiramu gochuu dandeenya. Kanaaf jabaannee waldaa hojii gamtaa giddugala misooma qonnaa goonee fudhannee jabaannee hojjennu jechuun barbaada.